kunis jira har'a kan ittiin jalqabnu gara Afrikaa kibbaatti nu geessiti. Afrikaa kibbaa keessatti haati tokko daa'ima ofiisheetii ji'a 9 yookaan baatii 9 garaatti baattee deesse immoo hammattee hoosiste guddistee hanga waggaa 6 yookaan immoo ganna 6 geessistee mana barnootaa itti galee tu barataa jiru deebistee ukkaamsitee gurgurtee irratti manni murtii biyya sanaa murtii dabarseera. Haati kun gara jabeenyaan daa'ima ishee ukkaamsitee haadha ishee wajjiniin akkasumas obbolaa ishee wajjiniin wal mari'attee daa'ima kana gurgurteetti jechuudhaan himatamteetti. Kan himate immoo daa'imti kun mana barumsaatii yeroo irra deddeebiin yeroo hafu eessa dhaqee hafe jechuudhaan akkasumas olloottan yeroo sagaafatan bira gaameetu kan yakkishee mana murtiitti himatamte. Gara jabinaan maaliif inni isheen daa'ima ishee dabarsitee kennite jedhamee yeroo xiinxalamu maallaqa barbaaddeetu maallaqa barbaaddu isheerraa kan ka'e daa'ima ishee gurgurteetti. Daa'ima ishee kan isheen itti gurgurte immoo $1,100tti gurguruu isheeti kan manni murtii himannaa sana keessatti ibse. Maarree qaamolee yakka kana ishee wajjin qooddatan yookaan ishee gargaaranis adabee dubartiin kun daa'ima ishee gurguruu isheetiin maallaqatti daa'ima kee gurgurtee aadaa fi safuu nuti hin qabneen ala baateetta jechuudhaan hidhaa cimaa umurii guutuun akka adabamtu manni murtii Afrikaa kibbaa itti murteesseera jechuun kan gabaase Aljeeziraa fi BBCdha. Kunis jira.